Ciid Mubaarak yoo nuun jedhan maal jennee deebisuu qabna. Deebii kana sirriitti qabadha. Namoonni hedduun yoo Ciid Mubaarak jedhaniin kun cadhiseetumaan nama laalaa kun ammoo jecha biraa nama deebisa. Haga tokko jecha hiikaa qabu jecha fakkaataa ta'e inshallah isinii himaa deebii isaa asiinuu Ciid Mubaarak deebi'an isinii deebisu ammoo koomentii irratti na barreessaa. Ciid Mubaarak jechuun afaan keenyaan hiikaan isaa maalidha? Ciida yookaan ayyaana Mubaarak eebbifamaa yookaan barakeeffamaa Rabbi siif haa taasisuu jechuudha. Namni tokko akkas nuun jedhee maal jennee deebisuu qabna? Ciida yookaan ayyaana eebbifamaa siif haa taasisuu yoo jedhame anaaf si'iifillee akkas haa taasisuu jechuudha. Wajjumaan jedhamee deebifamame afaan keenyaani. Arabiffaan ammoo alaynaa wa alaykum jedha deebisaa. Yookaan taqabbalallahu minna wa minkum saalihal a'maal. Rabbiin nu'uu fi isinirraallee dalagaa gaarii haa qeebalu yookaan haa fuudhu yookaan alaynaa wa alaykum nu'uu fi isinirrattillee ciida barakaa ayyaana milkii ayyaana eebbifamaa haa taasisuu jechuudha. Deebii kana sirriitti qabadhaa koomentii irratti barreessaa. Namootni biroo ammoo deebii faallaa namaa deebisanii dabarsaa fiitiin akka deebii kana deebisan taasisaa. Guyyaa barakaa isin haa taasisu. Ciid Mubaarak.